ينقيا ناس أمانة ربي وجن أكيد تنتي قوتهم كيسن ديفا منا قدا على اللي ديفا منا أكنا قدو ندنديسن ما كان فعل على دادو قايو فيتان hundi keessanuu warra komii keessatti hiifamaa ما جت رجيسي أروما hantu tabaaree taa'u baarreef dhabanii jechuudha Oromoon. Arranni ma tokko maa jettee dhabaa maal ilmaan kanaa jechaafu naasaa ni dandeenya. Dhugaadha argiteemi. Ijoollee kanaa jechaafu. Yoo samiitillee ofuma Caalaa manni jirru mana keeti. mana kee jira caalaa. Ija baasee waa'ee hojjiraame mana kee jira. Eegaa dhawaata argiteemi. Mana kee jira anaa fi maammeen mana keeti si Anaa fi kiimee laal wajjin jirra atillee wajjin jirra mana kee jirra si bira dhufnee. waan takka yaadin. Kana fakkaata caalaa laala. Tamam. Laala mee hordoftoota kee salaam aleekum. Salaamtaa gaafadhu. Salaamtaa gaafadhu. Maal taatee? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ordoftoonni fi daawwattoonni keenya. Arra caalaa mana isaa deebiseetiin jira. Caalaa gara mana isaa deebi'ee wanni nii fi kaameeraa keessatti illee viidiyoo hin marinii fi akkanuma dhokaata fideef ani tun adawwii meeqaan qaba. Nama meeqaan tamiin na jala deemee na eegu jira. Kana miidhuudhaa deemu tahee haasida kiyya tahee nama meeqaan tamiin na jala jira warra na eegu jiru. Akkaan sii godhu akkamittiin caalaa isii harkaa baasaa jee waan tana taateefu ani naa fi caalaa jidduu nageumaan barbaadu obboleeyyan kiyya waan takka hin barbaadu. Isinillee akka gamanumaan nu hordoftanii caalaa fi ana jidduu akkaanii fi nageenya dhufu naa yaaddaniin barbaada. Ara namni tokko kan nama tokko nama lama walitti deebise ajiri ajaa'ibaa harkata. Mush namittiin tu waan baddu dalaguu turte waan rabbiin hin jaalanne khimiyaan dalaguu turte akkamin raammata goonaa fi hin jenne. Ara namni dadaa tana yaadee caalaa dhiifama godhii fi haja'u tahe wallahi gama rabbii kittillee akka ilma namaa laalu namni sila akka ilma namaa laalle fago dachee rabbii dhufa deema amma gammachuu keessaan ifirraan fadhee bargaa yaaboo mana niyyaatu mana kana wallahi hatta uffata kun guyyaa meeqa irraan jijjiirre akkasittiin arra sababaa kana rabbiin mana saatu nu fidee kun caalaa mana saatitti inni qabisa diimaa uffatee an shiita diimaa uffadde taa'u jira huccuu mutaqqamaa uffannee caalaa meeq firraa achi qabii garsiise kun oolaan huccuu mutaqqamaa uffannee diimtuu isaa jeetiin huccuu kana uffadde alhamdulillah mana kanaa takkaa gaafa naatti boodaa hin beeku manuma kanaa yaadee meeshaa kanaa fi mana caalaatii fi dhufee mana kana wajjiniin qabaa ji'ee mana kana keessa taa'u tanaa fi hedduu takka gammade alhamdulillah egaa rabbiin akka fedhe qaba Muhammad. Alhamdulillah waan nama gammachiisu beekte ana gammachuu kana caala naa hin jiru. Wantoonni eegalee akkasuma amma garuu waan akkasii jechuu barbaada keenya. Galchitee jirta gara mana isaa galtanii jirtaniimi. Kanaafuu amma irraa kaasnee caala wani si jechuu barbaade innis akka gammachuu tana argu. Irraa kaasnee haan wajjin haasa'ee argitee yaada wajjin jireenya. Gammachuu tana argu caala. Maaliin sodaadanii beektaa caalaan mana isaa dhufuudhaaf ni gammada. Mana isaa kana keessatti na arguudhaaf fuulli isaa kun eenyaa biraatti jijjiirama. Mesqal yabiibii baabaa keetirraan baasa. Akkuma huccumaan irraa jijjiiree qaama firraa dhiqdee ni hama. Sagaraa seenii qaama dhiqadhu deem malee dibataa irraan baafne laala. Kana otoo yeroo inni argu argitee miti. Akka goote bareedduudha garuu maashaallah waan nama gammachiisu. Waan jettirraa hin deemine keemiyoo. Mushaxaa tokko isaan kaa'e. Mee fiigiyaa mushaxaa baabarraa billaanii. Mataan jiidhee goggogee diinummaan laafa hin ga'u gaa. Xiqqeetti kan nama jiru malee laalu waan kana yaadaan na dhibee. Nee taayaa iyyatti jira. Maali yaadne yaa booboo ilmootiin akkamitti yaadne? Ilmooti jarraa hin fille sakka akkanatti. Huccullee irraa jijjiirtee maashaallah maashaallah. Doottor Shabboo caalaa isaa duriitti deebisee. Aboon dhugaa dubbachuu barsa moo isheen alaa dadhabee. Lasaa fudhatee jira macaalaani. Lasaa fudhatee jira. Ni tola inshallah. Aduritti hin deebi'u isaa deebi'eetteeti. Hin deebi'e inshallah. Mees godhu haadhati. Laala ka hordoftoonni akka argitee miti. Akkana laal ka barbaadamu. Akka ilmoo ofiitti qaqqabdee abbaa warraa ofii. Mee osoo Mahammad beekaa arrii qaba. Arrii. Silaana hojii ta'e arrii qaba. Yaada barsiisuu laa hiraa. Doona yaadu caala arrii irraa badhaatu yaada. Kana. Yaadni guddaan nama ajjeessa wallaahi. Yaada guddaa firraa dhiisi. Sama irraa baddees.
لا المكان كسي قال لك قرت تانغمان دي بس دي بخنتي يا خاطر الرغاز يوان وجهي وكل في تبتي أرجدي مية هاد ويسان أخين تان ندر بقى كمان ربع سخنا على يمو أخين تان دي كمان ربع سخنا على يمو عندي دوريس لكن سخنا بحر عادي وعمت لكن سخنا عليه تقني ونرا ريفيس دي ما كاس الرغاب تبون وجمع أرجدي ميتي ديم تماني جيسي ده شكرا عليك كي شكرا هي دي بيفكا شكرا عليك دي بيفيا هي اللي دي بيفيا تاجر ما شاء الله هذا يه إيه هتدي بي إيه واقع يا رايت سلي أيه قاعد يسرع ليه كاسلا أنا في الرافو ده كمان نابلتا نعرف سنة سير الرفين سبنتة تيسجاني تيمه دي سيجا إيه واقع يا رافي وای بابا کیسه راغله جرا هایی کا خره بس بابا کته کنه دو بابا جا خره ولا خني كيفيه خاص خجت تاته جالا إيه تمام تو الرغاز يو الرين كاسه خاص لا ينقص دون غانا لفتي waan argitee yaaduma isaatu ni barraa laal waa akka yaadi argitee innuu gammadu jiru bishaan maashaa Allah maal wanni nama gammachiisu jara keenya akkatti maatii ta'anii waliin deebi'anii nagayaan jiraachuu kanarra wanni nama gammachiisu maali warroon argitee miitiimiyaan komattanii akkanaa kaffattuu maali sobuuf deemti warroon jettanillee hanga gama kiyyaa galatoomaadha isin jechuu barbaadu maali garuu namni waan jedhe tokko erga dhugaa argisiisee qabatamaan argiteemi jaalala dhugaa irraa argitan jedheetanii yaada keessattuu har'a akka duraa jiru uffata irraa jirtee rifeensa filtee fi caalaa laalaa akka jiru bifti isaa tan durii fi tanaa walitti hin dhufti jechuudha kanaafu dhugi jaala sa'a muraasa booda laala sadii muraasa booda maal kan ta'e nimi hojii dhugi jaala maashaa Allah akka tokko deeggartii taana ta barbaachisu maa walitti akka tokko deeggartii ni beektu barakka argitee jaallat irraa jettee likkuma gahu godhii dhugumaa sin gootu nureebu jala dhogi hayi takkatti deebi dhugi jaala dhugi kala sasaalisi wargeeris nama miitii ni beekama amma obsi gaamma Waktu mas dem mas. akka biyyaa saawwan godha obsi mamma akka biyyaa saawwan godha Tuno tapi akka bayi tipo sabreu tika. akka biyyi inni likitti saawwan godhan Warge jira la bukan jala. Ha? hokeeti Ya Allah. akka inni biyyi likitti Sama haji afaan kee خلاص ماما Ada. لكن سيدي كنت فدك لكن Takka sudah tinggi sama takka itu. Harga kalau betul tapi jala ramalan. akkuma laaltanii agartan kanatti obboleeyyan kiyyaanii caalaa ammallee niin fayyise malee kamiyaa waanaaree caalaa hisaaba namaa keessaa baabtu itti kanniti Tana shakkiin isa ofirraa. wallaahi rabbiin na arka waan amma caalaa waniin amma itti kannatu waan isa miidhuu miti waan ma bareedduu itti kanne waan isa fayyisu malee Tana. waan isa miidhu ittiin kannine laalaa Hanga ratu agartee akkuma Takkaanii miidhagee itti jaalle. taafin isii yaalii godhu argitee wallee taane ammas immoo kaameraan alatti wanti itti gadi jirtu wanni kaameraa fuulduratti itti gadi shakkii fixachuu bakka isin fixattanii. akkaanii fi shakkii fita wani afaan kaayeftuun illee haareetti tajaajilsuu fi hinjiina wani afaan kaayeftuun qaama isaa keessa naddaftee waa'ee babaasatanaaf wajjin wal daleessiiftuu obboleeyyan kiyya naas amanaa rabbii wajjin akka jettanitti guutuun keessan dhiifa manaa godhaa caalaallee dhiifa manaa akkanaa godhuu ni dandeessan. Waa yaada bareedaa Ilmaan kana faalaalaadhaa dhugaa yoo feetan. Dhugaa dhala amma asirratti wanti isin jechuu barbaadde. Argitee isinis dhiifa manaa godhaa warri hordoftoota argite maaliif akkana dalagaa agarsiisatti maaliif akkana booda'uu dhiyaa jedhamu hundi keessanuu warri komii dhiyeessite dhiifamaa. Maal jette dhageessee Jettee Oromoo jechuudha. hantuuta baarree irra taa'u baarreef dhabanii jette Oromoon. Arra nama tokkummaa jettee dhabaa maaliif ilmaan kanaa jechaafuu naasaa bahuu ni dandeenya. Dhugaadha argitee Ijoollee kanaa jechaafuu. yoo samiitillee ofuma Caalaa manni jirru mana keeti. mana kee jira caalaa. Ija baasee waa'ee hojjiraame mana kee jira. Eekaa dhawaata argitee Mana kee jirraa anaa fi maammeen mana keeti si ana bikiimee laal wajjin jirra atillee wajjin jirra mana kee jirra sibira dhufnee waan takka yaadin. kana fakkaata caalaa laalaa. Tamam.
Saala mee hordoftoota kee salaam alaikum. Salaamtaa gaafadhu. Salaamtaa gaafadhu. Maal Ayo taate? mulai sini ramen. Hah? Ayo mulai sini ramen. Wayyaa hojii dhufee Siman kan. nuu duraa barbaade. Wajjumaan dhufu. Mana ni matu sini video. Abu Jala maal taasise wayyaa ol barreessu. Intal sibat. Abdul Sibat. Mal berbada itu mana dia? Oomata gamtii. Maal goota mana kiyya? Wantiin jedhiin ati. Mal kabda mana kana? Oo mana waliin qabdanii caala maal taate saa? Ayo jolin kan. Maal isiin Ati eenyu anda qabdaa? ke mutu. Anamu. Ati eenyu anda ke Anamu. mutu. Eh, Saayii makeeti maan beeku? saya bagi jam simbe kan. Saayii makeeti? Ati saya ba friend kimya. Nagante? Simbe kan. Astagfirullah ilaahi. Dalaga korete gante shaytana galte jita. Maal taate boo? Mal tu siapa mana kan urte antarat. Akkam taate caala? Mal berbada urte mana kan. Yaa caalaa. Caala. Qabbaneessi. Ani tun jaartii ta'e naafeetii kun jaarsaa jaartii. Mal tu ati siapa mal berbada urte injil. Sinnaa Kabo ta'e. ati jolle dia. Lagi Sabuu sama tak. ijoollee isa fuuta miti caala. Isa tin kuda mi jolle kisiba jolle kala kisa kabina jolle. Hotta. Dem jina ci. Dai bra. Eessa jedhaan haadha bar. Mal berbada urte injil mana kan. Laa ijoollee. Mal berbada mana kan antarat. Caala sun si Caalaa qabbaneessi kaasa maal taate. Mal tu siapa mana kan mal Ani tu sitti siapa. aarubti ni jira amma badiiti yaaniin beekuufiin taphadheetu Nam boqofu tokko jira. erga balleessee badii jedhee. Harkana balleessuudhaaf deemtan maal tu si deemaa. Jaalalli naa fi ati gattaayi. Bayi magan sinjala doni. Caalaa wajjaa. Bayi magan sinjala doni. Wayyaa. Hai bayi narra. Caalaa Hai bayi narra mana kana. Sitin tu bachi jira bar. Waan barbaada mana kana dhuftuuf hin qabdu hay narra bayi. Hay narra bayi. Abboon haadha maal taate saa? Haala rabaa Muhammad. Yaa Sitin bayi talagan. garri baawuta kan jiru. Sitin bayi bayi jee mana kana. Garri Caalaa ani guyyaa mana hojjetu kana si godhee. Hay narra bayi. Haala ni balleessee si Hay narra bayi. Ani an balleessee hogga ta'e nakka ni Harka meerfuu. kiyya takka onni si kamin jiru hay narra bayi. Hin beeku. Haala narra bayi. Qofaa mergitee uruun saayitee keetii. Dalaga kisi jolle dia. Manjid. Manjid. Meu man. Maal kun ummaan bira jirtu. Maal illee La, ummaan keeti. la, baba je. Hot, baba je. Haala narra bayi. Meeshaalee kenna Eessa aatii deemee caalaa maal ta'ii. taate ni maraatte. Onneta ati onneta miini. Caalaa Yaa mana kiyya numaa yettee. jaalal mana jettuu jirtu ofaas na fidi.